Ameerikaa fi Israa'el parsantii dhibbarraa harka 80 hin dhooyti jedhee laayiba san osoo ittiin deebi'in rukutte. Yoo Ameerikaa fi Israa'el dhuftee Iiraanii rukutte lolli wassa'ama isiniin jedhe. Lolli hin banama isiniin jedhe. Harbul istinzaaf waan jedhamu osoo lolli hin eegalamin duraa miti haalilli kun Oromoo aqlii qabdu qofattu fahama. Lolli Kuweet seena isiniin jedhe. Suguudii seena, Omaan seena, Qatar seena, Dubaay seena, limmaadhaa wayita san isinii dubbadheeyyuu cinqamtanii ilaala. Limmaadhaa istinzaafa lolaa jechuun qawaa'ida Ameerikaa bakka Ameerikaan qubatu kulli irratti lolatu wassa'amaa isiniin jedhe. Kun tahliila haqiiqaati moo tahliila kijibaati? Lolli wassa'amee jedhe. Abu Mus'ab lolli yoo akka malee dheerate, lolli yoo Iiraanitti haada fudhate Madiinni Hurmuziin cufama isiniin jedhe. Madiinni Hurmuz ni cufama isin jedhe. Tijaaraa aalamaa parsantii dhibbarraa harki 30 achiin deema. Isinitti himemi petroolli addunyaa amma Madiinni Hurmuz kulliin cufamaadha. Dawlaa takka qofa saamaate Iraan. لأن دولة تنتو إيران مدين آبته دولة تنساماته جرتي دولة تنين بيتني چاينا دوني چاينا مالي دوني تكمدي كهرمز إمباتو شوفامي إسنينجر إن شوفما إسنينجر أمي شوفامي أم بأكملها دوني تكنسنتو إمباتو كوني ما جتشوكن اقتصاد الدنيا أبينيا الدنيا parsantii dhibbarraa harka 8 petroolli addunyaa irratti eda'ee jira. لأن yoo inni kana caala ka turu taate hoo akkam Madiinni kun maal jedhama? Harbul istinzaaf jedhama. Iqtisaadul aalami addunyaa tana kulli isaanii kudhanii akka isiin sochootee lola kana dhaabu barbaachise jechuudha. barbaachise jechuudha. Madiinni Hurmuz cufamee jira. Abu Musaan maal isiniin jedhe? Tahliila kana isinii seena awwal. Abu Musaan maal isiniin jedhe? Yoo lolli ka'ee jedhe haamilaata Ameerikaa George Washington xaa'iraa 90 baattee deemtu Iiraan amma lola kana keessatti wanni tokko ka isinii galuu qabuttu jira. Ameerikaan hin dhooyne, Israa'el hin dhooyne miti. Wanni ani ayaa isii halaluu dideef isii mu'tadiidha dhayutti jirti. Limaadaa dhawutti jirti akka awwalli isiin itti yaadde hin dandahamne. Dhagaa mahalli shurxaa dhooyte poolisoota, mahalli bootaa hoggantoonni sihaa malee teettu rukuttee fixxee biyya san walitti buuftee akooyitee jidduu san keessa mootummaa garagalchitee akka biyya hojjaan ciccatu godhuu yaadnaan hin danda'amne. Ani maal isiniin jedhe sun hin dandahamu dawlaa amiiqaa isiniin jedhe. Dawlaa amiiqaa jechuun dawlaan gubbaa tanatti akkaan saratti ijaaramte. Walitti garagaltee shaanxaa suuqii waan adda addaa caccabsiti. Biyya kanitti amma osoo lolli baname lola dhiisee hawaasnummaan biyya sanii suuqii namaa caccabsee saamunaa fi feestaala guura. Dawlaa ammoo amiiqaa istiraatiijii kaayoo qabdu keessatti sammuun baname keessatti hawaasni waliin saamu jechuudha. Biyyi teenna akkamitti baraaramti jedhanii irratti dalagan. Kunillee fashalamee jira. Ameerikaan maal godhuu qabdi? Xaa'iraan dawlaa jijjiiruu hin danda'u. Nizaama jijjiiruu hin danda'u. Ameerikaan waraana miilaatiin seenuu qabdi. Waraana miilaatiin dawlaa kuffisuuf mootummaa Iiraanii kana kuffiftee jijjiirtee ka isii ta'u ka akka Venezuelaa san fidachuuf miilaan seenuu qabdi. Miilaan seenuu qabdi. Xaa'iraan hin kuffisu. Saaruk Tom Haak hin kuffisu. Kuni itti jarrabame Iiraan ilaalame akka hin kufnellee shuur 100% beekame. Miilaan seenuu qabdi Ameerikaan. Akkamitti miilaan seenti ammoo? Kana amma muhalliltoonni askaraa siyaasanyoonni addunyaa gurguddaan irratti wal mari'atu Ameerikaan lola seente kana keessatti akka najjaane 100% argitee jirti. Har'a saaruka Kaybar Shikin jedhamu.
saaruka Khaybar Shikin jedhamu Senegal Iraan keessatti saaruka rooketii